lukkuuleen diinaa, ergamtuun diinaa, bonaa ganna diinaaf ergamtu wanni isiin nu godhuu dandeettu hin jirtu. Itti golgolooftee jirti. Ifii isaaniitii bakka hin qaban, saba isaanii dhaban. Sabni hambaallee arrabsaatuma ergata. Arrabsaatuma ergata malee jaalateetii miti. Isinii galee mataa ol qabatee dubbachuu hin danda'u. Mataa ol qabattee dubbachuu hin dandeettu. Callistee yookaan callisee diinaa ishii jechaa deemuun hedduu waan nama saalfachiisaati. Kanaaf gadi bayee akka ilmaan harargee karaa hidhan, akka ilmaan harargee diina dura dhaabatan san kutaan biraa san caalaa taatanii gadi bayuu qabdan. Silaa Oromoon goota. Gootummaan beekamtuudha. Gootummaa beekamtu kana ammoo wal marroo osoo hin taane dirqama bayachuudhaaf marroo takka irratti walirratti waliif hirmaachuudha. Waliif gumaachuudha. Isinii galee hedduu haasa'uun hin barbaachisu. Garuu waluma yaadachiifna. Osoo namuu beekuu, osoo namuu dalagaa jiru, osoo namuu bakka danda'e hin deemu, waan danda'e godhu. Martinuu ammoo yoo qabbanti dhufte wal kakaasuunis barbaachisaadha. Waggaa sa'aa muraasaa keessatti tikeeta bitadheen dhufa. Garuu dirra irratti dhiira loltu jira, dubartii loltu jira, ta lolchiistu jira. Ana waan biraa kanarraa barbaachisu ifirratti murteessee godhuun narratti dirqama. Warri ala jirtan ilmaan Oromoo biyya alaa kana jirtan wanni amma nurraa eeggamu tokkummaadha. Wanni nurraa eeggamu wal bira dhaabachuudha. Diinni keenya harma muraaf harka muraa calii calanqoo san caalaa irra dalagu jira. Duguugaa sanyii ilmaan wal irratti ta'e. Duguugaa sanyii ilmaan Wallagga irratti ta'e. Duguugaa sanyii ilmaan Boorana irratti ta'e. Kabareentuma irratti ta'e. Kunin yoomillee taanaan falmachuu qabna. Falmachuuf ammoo warra falmatu qabna. Wanni nurraa eeggama tokkummaadha. Wanni nurraa eeggama jaalalaadha. Wal tuffii wal diqqeessuun nurraa hin eeggamu yeroo ammatti. Waraanni keenya ka dirree jirus ilmaan keenya ka kaleessa harka qullaa lolettu hiree biraa dhabee arra dirreetti deebi'e. Osoo hireen jiraattee silaa akkanan ta'an. Hayyoonni keenya ka mana hidhaa jiru waa balleessaniitii miti. Hatanii miti. Kadhataniitii miti. Waan isaan irratti osoo falman. Ilmaan isaan irraa hidhaman. Ulfa waliin hidhamtee. Ulmaa waliin hidhamtee. Ilma isaanii osoo hin guddifatin. Intala isaanii osoo hin guddifatin. Haadha abbootii isaanii osoo hin soorin. Haati tokkicha qabdu. Kaan dhabdee kaan mana hidhaa jira. Nuti ammoo ala kana teennee horuu dhumuuf waraana keenya bira dhaabachuun dhabuun hedduu natti dhagahama. Oromoon jabduudha, arjaadha, qabaattuudha, dandeettuudha. Kana mara walii dandeenyee wal dandamchiisuun barbaachisaadha. Yoo namuu dirqamaan bakka jirutti waraana isaatiif $100 ji'aan ifirra kaa'e waan hedduudhaa miti. Hedduullee nama miti. Yoo guyyaa tokko amma ispeeshaalii warra Ameerikaa jiru kanaan Yuuroopillee dhaqee ture. $100 yoo gadi hin baate yoo ilmaan 3-4 qabaate laaqana guyyaa tokkooti. Silaa wal beeynas hin beeynas osoo manatti dhaabannu yeroo feene nyaannu yeroo feene dhuynu firiija banannu alhamdulillah kana qabnu torbaanitti guyyaa tokko ijoollee teenya ala baasuun kennan oolu. Isinii galee waan isaan nyaatan akka isaan gammadan
haadhatii irraa haadhummaa maaltu narraa eegama, abbummaa maaltu narraa eegama, ilmaan kiyya sun hin miidhamin jechaa ilmaan miidhamaa jirtu, haati miidhamaa jirtu, abbaan miidhamaa jiru, martinoo abbootii keenya, ilmaan keenya, obboloowwan keenya. Miidhama isaanii san dandamuun ammoo dirqama namuu walirra kaayee jechuun barbaachisaadha. Dirqama lammummaa san bayachuun barbaachisaadha. Seenallee nu gaafata. Fuula rabbillee itti gaafatamna. Osoo maatiin teenya dhumtu, osoo obboloowwan keenya dhuman, osoo haadhatiin teenya dhumtu, osoo isaan miidhaman, yoo itti cal'ifne nu malee nama biraa hin qaban, wal malee waan biraa hin qabnu. Magaalaa jirruun, biyya jirruun wal ijaarree ijaaramnee walii dhageenyee wal jala yaanee gumaachi nurraa eegamu bayachuun barbaachisaadha. Hayyoonni keenya gadi baatanii ummata kana bal'aa itti himtanii haala jiru kana diinni afaan qawweetiin sit dhufe afaan qawweedhaan ifirraa deebisan. Diina afaan qawwee malee kabajaa hin beekne, mirga namummaa hin beekne, mirga kan keessa darbe wanni inni beekuun ifirraa dhorgan, ciniina dhorga, kadhaan hin dhorgitu. Duraan mee obsaa akkanaa miti jechaa turtan, har'aamoo obsi dhumate, wanni walii obsinu hin jirru, wanni nurraa eegamu namuu gahee isaa bayachuu, isinis gadi baatanii gahee keessan bayachuu, ummatallee gahee isaanii itti himuu, osoo namni beekuu wal yaadachiisuun barbaachisaadha. Osoo namni martinuu waan deemaa jiru argu wal yaadachiisuun barbaachisaadha. Especially yoo hayyoonni gadi baatanii irraa dubbattan, waan ta'amaa jiru kana argu jirtan, miidhama nurra deemaa jiru argu jirtan, miidhama nurra gayaa jiru argu jirtan. Har'a namuu mana OA keessa jirra. Nyaataa, dhugaa, kolfaa, gammadaa jiraanna. Kun ammoo booyaa gadadoodhaan jiraata. Gadadoo tana wal dandamachiisuu, walirraa fuudhuu, raroo daduu gabrummaa tana walirraa darbuun dirqama. Nu martinuu wanni jaalannee biyyaa hin baane, akka itti baane beeyna, maaliif akka baane hin beeyna. Beelofneetii miti ka biyya keenyaa baane, dheebonneetii miti ka biyya keenyaa baane, jaalanneetii miti ka biyya keenyaa baane. Wanni biyyaan baanu fide diddaa roorroo gabrummaati. Diddaa roorroo garbummaa nuti dinnee biyyaan batti akka feenetti jiraannu, roorroon sun ummata keenya irra jira. Biyya keenya yoo diina keenya irraa hin dhorgin ummata keenya, diinni keenya kaleessa akaakayyoo keenya, abbootii keenya dura dhaabatanii falmanii dhaalmaya nutti kennan, ba'aa nutti dabarsan. Dhaalmaya kaleessa isaan nutti kennan diina kana ifirraa cabsaa, ifirraa dhorgaadha malee baqadhaa yookaan sodaadhaa yookaan booyaa miti. Namuu hin beeka. Dubartiin ala kana jirtu, dhiirri ala kana jirtus, maanguddoon kaleessa osoo biyya isaanii keessa taa'anii boqochuu dadhabanii biyyaa bayan, wanni biyyaa baase argu jirtan. Biyya hambaatun akka isin argitan biyya qabbanoituu yeroo kaan bonaan oo'ituudha. Kun kadhatee jiraata, kun kulii baadhata. Osoo namni mana qabu, biyya isaa sanii bahee biyya hambaa kana keessatti haala jiru argu jirtan. Kana ammoo saba keenyaaf dirmachuu ta'uun barbaachisaadha. Namuu gahee isaa taphachuu qaba. Especially dubartiin gadi baatanii waan kanarraa dubbachuu qabdan. Dubartii yoo an jedhu dubartiin garatti baadhatti, dugdatti baadhatti. Yeroo ammaa kana keessatti dubartiin Oromoota biyya keessa jirtu ilmaan isii waan nyaachisuu hin qabne jira. Osoo obruu qabduu qotachuu dadhabdi. Osoo horii qabduu tikfachuu dadhabdi. Ka isiin elmatu humnaan irraa fudhatan, ka isiin qotatu humnaan irraa fudhatan. Kanaaf nuti ammoo alhamdulillah kan nyaannu kadhuu nu qabna. Akka isaaniif waan isaan barbaadan goonuuf, akka isaaniif dirmannu Oromiyaaf Oromoon iyyaa jirti. Iyya dabarsaa diina haa dura dhaabbatu waraanni gaara jiru, qeerroo fi qarreen waan isaanii barbaachisu
dirqama namuu walirra kaaya. Dubartiin Oromoo yoo jajjabaatti ani jaarsa kiyya manaa baasee waan inni Oromoon barbaaddu godhi yoo an jedheen, ilma kiyyaan waan Oromoon barbaaddu godhi yoo an jedheen, intala kiyyaan yoo an jedhe, namuu dirqama ilmaan isaatiif maatii isaatti yoo kenne kuni waan laaftuudha. Yeroo garii wanni natti dhagahamu yoo namni garii jedhu nuti abbootii kenna lole akaakayyuu kenna lole nuti amma lolluun hedduu waan nama saalfachiisa. Ani abbaan kiyya maaliif lole? Waan abbaan kiyya lolee kaleessa irratti miidhame san hin arganne. Osoo inni argin gale, anis osoo ani argin galuun hedduu waan namatti dhagahamaati. Dhaalmaya gabrummaa walii dabarsurra dhaalmaya bilisummaa guyyaa tokko argee waan darbe homaa natti hin fakkaatu. Garuu dubartiidha jabeenni kan irraa eegamu. Dubartii Oromoo piliis tokkummaadhaan gadi bayaa wal haa ijaarruu. Namuu magaalaa jiru keessatti, biyya jiru keessatti qoodmaya keenya haa bayannu. Namni ardha firaa fi xaachitti irraan hafin hin jiru. Ka du'u sun keessan, ka miidhamu sun keessan, ka dirree jiru sun keessan sinii galee haati boottu abbaan booye sun martinuu kenna. Kana haa bayannu. Kennummaan haa waa dalaynu. Kennummaan namni gadi bahee waan jiru kana haa walii dirmannu. Walirraa haa fudhannu. Yoo ani akka Aasha Badii qabaadhe, Aasha Badii kana qabda, kana qajeelfadhu, kana goote, kana tolfadhu waliin haa jennu. Murni bilqinnaa yookaan bilginnaa waan isaan dalagan argu jirtan. Dalagaa argamtu, ka hojiin hiikamu, ka godhamaa jiru kana akka kijibaan nama arrabsan. Yoo duuti ilmaan emiyyee akka sargi galtu, teenna sargiinuu fuudhaaf heerumninuu akka booyatti gala maaliif waliin dhuftan jedhanii. Magaalaa Nageellee baatee Finfinnee gahuudhaaf maaliif deemtaadha? Finfinnee baatee Nageellee gahuudhaaf gaara deemtaadha ilmaan Oromoo keessaan har'a hidhamanii. Kana ammoo nuti bakka feene dhaynee waan feene dalagachaa jirra. Ilmaan saniif haadhotii san gadadoo fi gadda isaan irra jiru san irraa kaasuun dirqama. Gadi bayaa Oromootiyyaa walii kabajaa haa qabaannu. Waan nurraa eegamaa haa dalaynu. Biyya jirtan maraa wal ijaaraa. Silaa ani dhiira sin arrabsuu hin dhales, waliin dhaladhes, waliin jiraadhas. Garuu dhiirti teenya hedduu amma rafaa jirti. Warri biyya alaa jiru rafaa jiran. Waan isaan raffise Rabbiin haa beeku. Waan isaan doomse Rabbiin haa beeku. Waan biraa hin jedhu. Dubartiin ammoo doomuu hin qabdu. Dubartiin doomuu hin qabdu. Gadi baatanii falmachuutti isinirra jiraata. Namuu waan dalagamaa jiru kana irratti hirmaachuu qabna. Ani isin arrabsuu fi miti ilmaan dhiiraa dhalii manaa qaba. Abbaa kiyyas, obboleessa kiyyas, abbaa manaa kiyyas, ilma kiyyas dhiiraaf kabajaa qaba. Garuu dhiirti teenna hin hadooddi. Dhiirti teenna cal'istee jirti. Maaliif akka ta'e hin beeku. Namuu hin dalayna beecheekii gayaa qabna. Namni ardha ji'atti $102 dhabu hin jiru. Garuu $102 san akka itti baasan, bakka itti baasan yoo wallaalanis ardha akka duriitii miti. Waan itti baafti eessa akka gahe, maal akka irra jiru, hojiin isaa maal akka ta'e isin garsiisan. Gabaasni isinii hin dhufa. Namni barbaadan gadi bayaa. Magaalaan irra diqqoon tan Oromoon jirtu. Mana 100 gadi waan taatu natti hin fakkaatu. Ameerikaa kana keessa. Magaalaan ilmaan Oromoo jiran martinuu gadi baanee haa wal gaafannu. Inni Walloo, inni Wallaggaa, inni Harargee, inni Jimmaa, inni Arsii, inni Baalee, inni kana Shawaa akka waliin hin jenne nuti Oromoodha wani dhabne tokko. Wani dhabne bilisummaadha. Gabrummaa nurra jira. Namuu gabrummaatu biyyaa na baase. Ati Walloodha kophaa kee du'i namni jedheen jiru. Ajjeechaan Walloorra taate kutaa marara jirti. Walii ol haa taatu malee. Ajjeechaan Wallagga taate kutaa marara hin jirti. Walii ol haa taatu malee.
miidhama kana ammoo dhugaa isinitti hin fakkaatin gaafa Walloof Wallaggaaf Boorana qofa tuman Harargeef Arsiif Baaleef Jimma waan rabtu isinitti hin fakkaatin. Kaan tumanii kaan itti dhufan. Isinii galee kanaaf gadi bayaa. Yoo nuti jabaanne diinni keenya mataa qaqqabata. Yoo nummaanuu wal dhageenye walii dhageenye wal jala yaane diinni keenya nu sodaata. Nu kabajas nu beekas wal beena bareechifnee diina keenyaan. Bareechifnee wal beena. Maquma biyya Itoophiyaa yetu tanaahu gaafa Itaaliif Ingilaand irraa qolataa turan ilmaan Oromooti. Jagnoota ilmaan Oromooti malee ilmaan Imiyyeetii miti. Ka diina qolate. Isinii galee seenaa dhoqqee diban maqaa nuti kaleessa qabnu nurraa mulqanii biyya teenya fudhatanii nu arrabsanii akka fedhan itti ta'anii nuti ammoo isaanii kolfuu isaan waliin kolfuun nu barbaachisu. Isinii galee kanaaf irra deddeebi'ee onan isiniin jedhu warri ala jirtan gadi bayaa sheekonni, qeessonni, beeytonni, hayyoonni hayyummaan baachilariif maastarii baadhattanii manaan taa'uun hin barbaachisu. Gadi baatanii hayyummaan har'a yoo isin saba keessaniif dirmachuu taatan, yoo isin saba keessaniif deemtan, yoo isin saba keessan hooggantan isin gargaarti. Profeesarummaan har'a isin ummata keessaniif hin dalagne profeesarummaa bu'aa qabduu miti. Doktorummaan isin har'a ummata keessaniin biran dhaabbanne doktorummaa barbaachistuun wallaalaa saba isaatiif dhaabbatutti irra gaariidha. Ka waan tokko osoo hin baratin saba kiyyaaf Oromummaa isaatiif dhukkubsatutti gaariidha. Gadi bayaa amantiidhaan biyyaan hin baasne Islaama qofa nuun hin jenne, Kiristaana nuun hin jenne, Waaqeffataa nuun hin jenne, Oromoodha. Oromummaa san balleessuuf kaleessas ardhas wanni isaan qabatanii deemaniin. Kana ammoo nuti tokkoomnee tokkummaadhaan diina kana dura dhaabachuun nu barbaachisa. Yoo nuti tokkoomne diinni nu kabaja. Yoo nuti wal kabajne diinni nu kabaja nu sodaatas. Kanaaf ilmaan Oromoo qaqqaalii biyya alaa jirtan alhamdulillah rabbiin isinitti kennee jira. Waan isinitti kenne san saba keessaniif gumaachaa, waraana keessaniif gumaachaa, waraanni keessan akka isin argitan san baddaa gammoojjii bonaa fi gannaan lafa dheebisaaf namni keessan deemne bishaan argachuudhaaf guyyaa tokko lama deemu waraanni keenya hidhannoo hidhatee deema. Hidhannoo san gayaa miti. Itti hidhuu qabna. Uffatanii osoo hin qabne isinii galee ka uffisuu qabnu nuyi, ka rasaasa bituu qabuuf nuyi, ka hidhannoo itti hidhuu qabuun nuyi. Dargaggeessaaf dargaggeenni kaleessa harka qullaa diina manatti galche har'a hiree biraa dhabee gaaratti gale. Kutaa mararra dargaggeessaaf dargaggeenni hin jira. Kutaa 11 Oromiyaa bakka waraanni hin jirre hin jiru. Garuu waraanni kun daandii biraa ka inni waa irraa argatu hin jiru. Biyya biraa ka isa bilisoomsu jedhee isa gargaaru hin jiru. Nuyi ka ala kana jiru. Akka nama biyya biraa qabutti waan isaanii barbaachisu ka godhuu qabu. Gumaachi nurraa eegama. Beelawaa keenyas, dheebotaa keenyas, rakkataa keenyas, rakkoo keenya akka bayan yoo bilisoomne qofa. Yoo bilisummaan hin jirre har'a miliyoona 10 yoo ati nam kutaa tokko ergitan hin argatu. Abbootii irratti fudhata. Abbootii humnatti fudhata. Har'a biyyi beeloftee qofa osoo hin taane waraana wanni nuti bira dhaabachuu qabnu. Beelawaa keenya bira dhaabatinaa jechuu miti, rakkataa keenya bira dhaabatinaa jechuu miti. Garuu yoo uummanni sun kabajaa haa argatu, haa jiraatu, haa akka uummata kaanii jiraatu jettan yoo isin waraana kana jiraachiftan, yoo waraanni keenya waan inni barbaadu argate natti hin fakkaatu waggaa tokko dhiisiitii guyyaa tokkollee ittiin fudhattu silaa. Akka waraanni dirree jiru osoo hidhannoo gayaa akkasii sanitti kennine osoo waan nurraa eegamu
waraanni sun beelayaa, dheebotaa, daaraa, kophee malee deemaa diina dura dhaabataa jiran. Osoo waan maraa nutti isinii jira, nutti hagana isinii gaya yenneenii gooneefis ummanni keenya tokkoon beela'uu seen rakkatus. Lafti galaana hin qabne galaana baqaqsanii fidan. Lafti bonaaf qotachuu hin dandeenye yoo galaana Oromiyaa keessaa san bakka maraa itti babbaqaqsan qotatus bocachuus danda'an, tiffachuus danda'an. Ka har'a ummanni keenya beelaa baddaa, beela gammoojjii horiin irraa dhumee beelaan mar'umaan hidhatee haati harma gogaa ka osoo isiin garatti nyaatin dhiiga isii ilmaan hoosistu. Wanni lafa teenya beela godhe ummata keenya har'a hiraar itti buuse rakkoo nurra gayaa jirtudha, ka biyya sanirra gayaa jirtudha. Rakkoo kana dandamuudhaaf haa bayannu, haa jabaannu, wal bira haa dhaabannu. Haganaaf assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Jiraadhaa, jabaadhaan isiniin jedha bakka jirtan injifannoon kan ummata Oromooti.